Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota African Farm Tech ani Mustafaadha. Akkuma beekamu soofteerii NX jedhamu irratti leenjii eegaluun kennanii yaadatama. Soofteeriin kun akka addunyaatti kaampaaniiwwan gurguddoo maashinoota gurguddoo oomishan parsantiin 70 ol kan itti fayyadaman yoo ta'u, biyya keenya keessattis yeroo itti aanutti soofteerii baay'ee beekamuuf deemu akka ta'e viidiyoowwan keenya kan dabarsine keessatti ilaallee jirra jechuudha. Soofteeriin kun akka biyya keenyaatti haarawaa garuu amma dizaayineroota Ethiopian Agricultural Mechanization Center of Excellence fi soofteerii kanarratti leenjiin kennamaaf akka jiru ilaallee turre. Viidiyoowwan isin darban ilaaluu yoo barbaaddan YouTube African Farm Tech jalatti playlistii soofteerii jedhu jala bantanii ilaalachuu hin dandeessanii jechuudha. Har'a ammoo moodela lammaffaa kutaa tokkoffaa mata duree NX Modeling Construction Group jedhu walitti deebinee jira. Isinis chaanaalii keenya subscribe gochuun, share gochuun akka nu gargaartan isin gaafachaa kallattiidhaan gara barnootatti seennaa jechaadha. Akkuma user interface of NX software keessatti ilaalaa turretti construction groupiin ribbon barii keessaa tokko ta'ee taabota lama of jala akka qabu ilaallee turre. Innis taabota data features fi sketch jedhamu of jala kan qabudha. Data features kun immoo of jalatti data plane, data axis, data coordinate system kan jedhan of jala qabachaadha. Sketch immoo karaa lamaan dalagamuu danda'a. Kana yeroo itti aanutti bal'inaan kan ilaalu ta'a. Innis maal inni sketch on plane fi sketch on pace kan jedhu of jalaa qaba jechuudha. Kallattiin gara soofteerii seennee hoo kan ilaallu taate akkuma kana dura ilaalaa turretti jalqabni hojii kamiyyuu moodeelii waan ta'eef moodeel jennee moodeelirraan sun yaadachiisuudha. Moodel san booda immoo iddoo itti maqaa paartii kennaati. Sanirraan iddoo itti save goonu san erga kanneen fix gooneen booda okay jennee banna. Amma kallattiidhaan gara NX Modeling User Interface itti seennee jirra jechuudha. Kanaaf amma akkuma asitti arginu construction groupiin taabota lama of jalaa qaba. Akkuma argaa jirtan daatamii fi sketch of jalaa qaba jechuudha. Daatamiin kun immoo akkuma amma argaa jirtan kanatti datam plane, datam axis, datam CSYS yookaan immoo coordinate system kan jedhu of jalaa qaba jechuudha. Daatamoonni kun daatamii walumaa galatti faayidaan daatamiidhaa hoo kan ilaallu taate datam planein referensiidha. Objectiin kamiyyuu kan pileenii tokkorraa uumamu hin jiru jechuudha. Objectiin kenna kamiyyuu pileeniiwwan garaagaraa irraa uumama. Pileeniiwwan kun vertical yookaan perpendicular ta'uu danda'anii at angle ta'uu danda'an. Objectii tokko walitti finnee assemble walitti gochuudhaaf waa'ee pileenii sirriitti beekuu qabna jechaadha. Kanaaf daataan pileeniin kun pileenota optionii san nuuf kenna jechuudha. Karaa soofteerii yoo seenne haalaan nuuf gala. Gara biraatiin immoo daatam axisiin kun maal inni reference laayinii nuuf kenna. Kun immoo reference laayiniidha. Fakkeenyaaf rotate gochuu yoo barbaanne, assemble gochuu yoo barbaanne daatam axisii kana fayyadamna. Daatam coordinate systemiin immoo daatam pileenii erga uumneen boodatti paartii tokko irratti iddoo XYZ bakka fix taate absolutely bakka fix taate san irratti dizaayinii kenna hojjechuuf nu gargaara jechuudha. Mee amma kallattiidhaan gara soofteerii haaseennuti asitti daatam plane ka'edha. Daatam planein kun mee daatam plane irratti click yoo goon daatam plane kana jalaayis optionoota garaagaraatu jira. Inferred jira, at distance jira, at angle jira, bisect jira. Hanga kana hundatu jira jechuudha. Optionii kana hunda jira. Inferred kun by the default click yoo goonu
fakkeenyaaf asirratti click yoo goone by default plane kana nuu kenna jechuudha. Isa dhiisnee immoo kanarratti osoo click goone kana nuu kenna kana immoo as gara kallattii barbaannetti fi distance barbaannetti jijjiiruu hin dandeenya jechuudha. Gara biraatiin fakkeenyaaf immoo isa dhiisnee kanarratti yoo goone by default tilmaamaan jechuudha. Tilmaamee software'ichummaan standardiidha kan jedhu asirraa software planiin kun horizontaliidha toppiidha. Kanaafuu namni kun top irraa sub distanceidhaan planii biraa uumuu barbaadee jedheeti nuu kenna jechuudha. Kanaaf asitti distance bakka jedhu kana jijjiiruu dandeenya. 10 yoo jenne fakkeenyaaf ol baha positive 10 yoo jenne positive minus 10 yoo jenne immoo gadi bu'aa jechuudha. Kunillee akkuma san kuni fakkeenyaaf frontiidha. Asirratti click yoo goone frontiidha. Kallattii frontii irratti nuuf kenna jechuudha. Kana immoo fakkeenyaaf ka angilii immoo yoo fudhanne at angilii yoo kan fudhan taate data plane jenne at angilii yoo goon data plane inferred kanarra gara at distance yoo goone asirratti click goone distance meeqa irratti fakkeenyaaf distance 100 irratti kallattii masaniin jechuudha. Kallattii plane kanaatiin distance 100 irratti kallattii plane kanaatiin kallattii masanirra distance kanarra kaa'u jechuudha. Gara at angilii yoo kan dhufnu taate immoo data plane jenne optionii at angle jedhu dhufneef kanarratti click yoo goone center select linear objective select gochuu qabna. Linear objective fakkeenyaaf kana hoo ta'e at 30 degree isa kana immoo gara barbaannetti 45 apply yoo jenneen haala kanaan uumuu dandeenya jechuudha. Isa kana edit gochuu beekne angilii barbaanne irratti godhuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan optioniiwwan birootis fakkeenyaaf at angilii irraa gara bisect walakkaa irratti bisect jenne saniin booda fakkeenyaaf kanaa fudhannu. Kanaafillee planar objective filuu qabna. Fakkeenyaaf planar objective kenna kanaa jennee haala kanaan jechuudha. Bisect jechuun walakkatti objective tokko walakka muruu jechuudha. Mee kana immoo bal'inaan akka nu galuuf boxii tokko fudhannee haa ilaallu. Box blockii tokko fudhannee blockii kana kaafnee jirraa jennu. Kanaaf amma mee jalqaba invert data plane option invert kan fudhannee page kanarratti kallattiidhaan gara gubbaatii irratti yookaan gara jalaatii irratti plane biraa yoo hunu uumu ka jennu taate asirratti double click goona. Saniin booda distance kana akka barbaadne manipulate goone fakkeenyaaf 20 jenne okay jenne haala kanaan jechuudha. Gara biraatiin immoo asuma irratti lakkoofsa isaa data plane 20 asitti immoo lakkoofsa kennuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf 3 yoo jenne apply 3 nu dhufee jira jechuudha. Plane 3 nu dhufee jira. Gara biraatiin immoo body kana yookaan blockii kana walakkaa keessatti data plane barbaannaa kan ta'u taate feesiiwwan walii parallelii ta'an lamaan click yoo goone gidduu keessatti data plane kenna uumuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf data plane click jenne isa kanaa fi asii lakkoofsa kana tokko jennu. San booda immoo naannessinee asitti yookaan goonu ta'e akkuma agartan kana plane tokko walakkaa keessatti uumnee jirra jechuudha. Optioniin biraa immoo data plane jenne
sararoota walii parallelii ta'an space keessa jiran lama click yoo goone fakkeenyaaf pileeni tokko asitti barbaanne yoo kan jennu taate bakka tanarraa bakka kanatti yookaan akkatti muree pileeni akkatti asii ka'ee asiin ba'uu barbaanna kan jennu taate laayinii as jiru kan daangaa kana jiru click asiin immoo daangaa kana kan jiru click yoo goone haala kanaan pileeni kan argachuu hin dandeenya jechuudha. Kuni waan akkamiitiif nu gargaara fakkeenyaaf iskee jennee Hello, farmers and enthusiasts. on plane jenne pileeni amma umne kanarratti Ever pondered over sketch goonu keenyaaf kana goone extrude yoo jenne haala kanaan arganna jechuudha. Fakkeenyaaf direction isaa akka naannoo hoogoon haala kanaan angilii kanaan fiduudhaaf hedduu nama rakkisuu danda'a jechuudha yoo daataan pileenii kan hin beekne ka ta'u taate jechuudha. Kan biraa immoo infardima kanatti fayyadamuudhaan waan baay'ee gochuu ni dandeenya. Bilookii kana wajjin yookaan immoo bodii wajjin haata angilii uumuu hin dandeenya jechuudha. Osoo haata angilii hin dhaqin infardima kanaan haata angilii uumuu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf sarara kana kilik goone sarfeesii kana kilik yoo goone pileeniin kenna haata angilii barbaanne irratti kaa'uu dandeenya jechuudha. Haala kanaan haata angilii uumuu dandeenya jechuudha. Kuni fakkeenyaaf waan akkamiitiif nu gargaara? Sketch jennee pileenii amma uumne kana select goona. Sabbeelamee roga afree tokko kaasne haala kanaan extrude haala kanaan waan akkana kana kaasuuf kana fakkeenyaaf mee haala direction isaa hoo jijjiirre waan akkanaa kana haaluma salphaadhaan waan akkanaa kanneen hojjechuudhaaf dizaayinii akkanaa kana gochuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kana malees baay'ee barbaachisaa kan ta'e fakkeenyaaf feesiin kenna tokko siliindarii yoo ta'e yookaan immoo sarkulaarii yoo ta'e akkamittiin sarkulaarii sanarratti dizaayina biraa hojjechina kan jedhuufis daataan pileeniin fala qaba jechuudha. Fakkeenyaaf deemee sarkulaar peejii tokko uumnu okay jenne amma asirratti dizaayina biraa hojjechuudhaaf yookaan barbaadnu taate daataan pileen jenne as dhufne sarara asinitti mul'atu kana kana kilik goone okay yoo jenne san booda pileenii kanarratti sketch yoo jennu pileenii kana select goone sketch yoo jennu fakkeenyaaf mee kana hankaasu haala kanaan kallattimaan qaama sarkulaar ta'e tokko irratti paartii biraa assemble goonee kaasuu dandeenya jechuudha. Kuni optionii infard jedhu kana qofaani. Kuwwan akkuma duratti highlight ilaalla isuma kana jedha ka infardi kanaan kallattii garaagaraatiin goone value itti galchuudhaan gochuu dandeenya jechuudha. Tan jatti jira two lines jira x kunneen hundumtuu faayidaa garaagaraa qabanii garuu infardiidhaan wanna hundaayyuu gochuu ni salphata jechuudha. Kattaan immoo yooma daataan access haa ilaallu. Isa kanaaf illee mee sketch jennee roga afree tokko haa kaasnu. San booda
datam access jennet access tokko asirratti uumne revolve yoo jennu wantichi revolve godhuu barbaannu kana accessiin irratti revolve godhuu barbaannu moo specify vector jenne kana irratti yoo goon wanti kun haala kanaan revolve ta'ee nu mul'ata jechuudha. Yookaan immoo sketch makana datam access jijjiiruu qofaan keenyaaf data access asirratti jijjiirree okay jenne revolve yoo jennu kan revolve godhuu barbaannu kana accessiin keenya immoo kana yoo ta'e haala kana ta'uu danda'a jechuudha. Sketching man tokko sababa access jijjiirreef qofa boca garaagaraa qabaachuu danda'a jechuudha. Kun immoo faayidaan isaa guddaan assembling keessatti gargaaraa gara fuulduraatti bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Itti aansinee immoo datam coordinate system kan jennu fakkeenyaaf inni kunis optionoota garaagaraa qaba. Dynamicidha. Dynamic jechuun isii tana datamii teenya tana gara barbaannetti fuunee gara as geessuu dandeenya. Gara barbaannetti naannessuu dandeenya. Akka barbaanne gochuu dandeenya jechuudha. Dynamic jechuun socho'aa jechuudha akkuma beeknu. Gara biraatiin immoo invert akkuma kaawwanii by default kan nu kennudha. Origin x point, y point fi x point absolute goone murteessinee kan hojjennu saniin booda kan jijjiiruu dandeenyu maal inni z axis qofa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kunis haaluma kana jira. Absolute yoo jenne immoo dhaabbataadha. Edit gochuu hin dandeenyu akka designing keenya sun bakka sanii hin sochoone nu gargaara jechuudha. Mee fakkeenyaaf gara kanneen keessa dynamic haalaallu. Amma dynamic bakka kana finne bakka kana irratti bakka kana finne jechuun pointii kana x y z coordinate dhaan fix goone jira jechuudha. Asirra finne design keenya kan biraa bakka kana irratti kaasuu yoo kan barbaannu taate escape jenne kallattiin pointii teenya bira dhaqnee gara plane barbaanneetitti hojjechuudhaan fakkeenyaaf kana kaasne saniin booda plane keenya front irratti waan gooneef extrude yoo jenneen haala kanaan mee haa dheeressinu immoo haala kanaan kaasuu dandeenya jechuudha. Pointiin nu barbaanne taminni pointii kana jechuudha. Kanaafuu coordinate pointii tanaatirraa kaanee gara barbaannetti waan barbaanne hojjechuu dandeenya jechuudha. Bal'inaan immoo yeroo sketchii hojjennu yeroo modeling hojjennu bal'inaan yoo itti fayyadamnu akka gaariitti nu galuu danda'a. Kun haala gabaabaatiin construction group keessaa waa'ee data features ilaallee jirra. Yeroo itti aanu immoo sketch kan jedhu sketch on plane fi sketch on pace kan jedhu ilaalla. Hanga sanitti immoo channel keenya like subscribe gochuudhaan nu gargaara. Hamilee nu jajjabeessaa isiniin jecha nagaan nuuf tura.